السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee isiniin jecha har'aas immoo barnoota biraa isiniif qabadhee dhufe hanga dhuma viidiyoo keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Asumaanii warri haaree dhuftanii baga nagayaan dhuftanii maatii keenyatti dabalamtanii isiniin jenna. Barnoonni keenya yeroo asii gadhiifni akka yeroodhaan isin bira gahuuf immoo subscribe like share godhaa isiniin jenna warra haariyaa fi warri immoo duraan maatii keenya taasisanii jirtanii like share godhaa viidiyoo keenya hamma xumuraa daawwadhaa. Waan isiniif hin galiin immoo karaa komantiitiin nu gaafadhaa isiniin jenna. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhufee waastaappii, teelegiraamaa, bilbila, iimoo akkasuma bakka takkatti jechuudha. Yoo namni isin hordofaa jiraatu taate beekuu itti dandeessanii akkasuma isinilleen immoo haala itti nama to'achuu dandeessanii beekuu itti dandeessanii jechuudha. Kanaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Hamma xumuraa nu hordofaa kana tura. Jalqaba bilbila irratti dhooyne jechuudha. Bakka bilbilaati irratti dhooyne isa kana jechuudha. Asirratti dhooyneeti. Eega asirratti dhooyne wanta beekuu qabdanii bilbila nama sanii irratti bilbilli isin harkaa qabdan immoo bilbila nama hordofuu barbaaddanii yookaan nama isin hordofuu jiru san immoo bilbila nama to'achuu barbaaddanii saniitirra irraa fuutanii daqiiqaa lama kanaaf jechuudha. Yeroo wal bira jirtanii akkasitti bilbila asirratti bilbila keessan galchuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti bilbila keessanii bilbila nama saniitii irratti galchitan lakkoofsa keessan bilbila nama saniitii irratti galchitan jechuudha. Urjii 60 urjii gootanii saniin booda lakkoofsa keessan itti galchitan jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa kiyya itti galchaa. Lakkoofsa isin dhooyisaa hin jiruani. Kanaan booda maslaala gootanii dawwaltan jechuudha. Ammaan tana halaas started hidhamee jira jechuudha lakkoofsa kiyya. Asirratti lakkoofsa bilbila nama saniitii irratti lakkoofsa kiyya galchee jechuudha. Kanaan booda amma laaluudhaaf immoo kanaan booda deebitaniiti lakkoofsa namni san amma lakkoofsa isin immoo qabdan kana jechuudha. Lakkoofsa saniini teelegiraamas banachuu danda'a banata jechuudha. Yeroo isaan achi teelegiraama banatanii lakkoofsi koodiin immoo isinirra dhufti jechuudha. Nama san biraan dhuftu isinirra dhufti jechuudha. Kanaaf akkuma keessanitti ofuma keessanii waan namni san itti fayyadamu isinilleen agartan jechuudha. Waan namni san haasa'u akkuma jechuudha bilbila dhageeffachuu dandeessanii jechuudha. Ammallee ammas iimoos haaluma saniini waan yeroo namni san banate koodiin isin bira dhufti haaluma saniini inni akkaataa inni itti fayyadamu hubachuu dandeessan jechuudha. Waastaappis akkasuma lakkoofsa saniin banata taanaani koodiin isin bira dhufti haala saniini waan namni san hojjetu waan namni san haasa'u dhageeffachuu dandeessanii akkasuma yeroo ammoo namni sanii isin hordofaa jiraatu ta'e lakkoofsa asumarratti immas lakkoofsa keessanii laaluudhaaf jechuudha. Lakkoofsi keenya hidhaa jiraadhaa bilbila keessanirra galtanii urjii gootanii kanaan booda maslaala 60 takka jechuudha. Urjii 60 takka maslaala gootan malee maslaala gootaniiti bilbiltan jechuudha. Haala kanaani lakkoofsa keessanii lakkoofsi namaa nurratti namni daa'imarti nu godhee jira
namni ofirratti nu hawwalee jira kanaan beeytan jechuudha. Lakkoofsa akkasitti beeytanii saniin booda immoo isin of jalaa baaftan jechuudha. Namni haala saniin isin hordofaa kan jiraatu ta'e akkasitti ilaaltaniiti of jalaa baastanii kanaan dura isin barsiiseetiin jira. Haala namni yoo isin wajjin fayyadamaa jiraate isin hordofaa jiraate haala itti of jalaa baastanii haala itti ilaaltanii kanaan durallee isin barsiiseen ture. Haaluma saniin of jalaa baasuudhaaf immoo akkam gootanii maslaala gootanii duwwaa lama maslaala gootanii saniin booda okay gootan jechuudha. Kanaan booda nama san immoo isin jalaa baasuu dandeessan jechuudha. Haala saniin ani immoo akkanatti nama ofirratti hawwiltanii nama kan to'achuudhaaf to'attan jechuudha. Barsiisuu osoo hin taane ammoo ammatti of to'achuu qabdan mataa keessaniif immoo haala namni suni isin ofirratti isin hidhee lakkoofsa isin to'achaa jiru itti beekuudhaa fi ofii keessaniif illee beeytanii of eeggachuu qabdan jechuuf kan waan kana isin barsiisu hamtuudhaa fi bakka isin hamtu hojjettanii fi miti. Kanaaf barnoonni keenya har'aan tanaa asumarratti dhaabbata. Ammallee hamma viidiyoo dhuftu walitti caalutti nagayaan naaf turaa isiniin jedha.